Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan YouTube channel Sukab. Egaa guyyaa har'aa kana appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaa fi hundi keessan amma itti fayyadamuu qabdan tokko isin qadee dhufeen jira. Appilikeeshiniin kunis appilikeeshinii dictionary afaan Oromoo gama afaan Ingiliffaan ofii yookiin Ingiliffa gama afaan Oromoo ofii godha. Egaa appilikeeshiniin kun jechoota 50,000 fi sanii ol qaba jedhama. Gama barumsa keenya osoo hin dabarin dura namoonni YouTube channel kana hordofan YouTube channel kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Namoonni video kana like godhee jiraatan like goonee video kana jalqabnu isin jedha. Egaa gama barumsa keenya yoo isin deebisu appilikeeshinii guyyaadhaa isin qadee dhufe isa kana jechuudha. Maqaan isaa Ororo Dictionary dha. Egaa Play Store irra seentanii achirraa buufachuu dandeessanii. Egaa Play Store irra seentanii haala kana Ororo afaan Oromoo Dictionary jettanii barreessitan isa lammaffaatti dhufu kana jechuudha. Appilikeeshinii kana seentanii achirraa install godhatanii anam buufadhee waan jiruuf open jedhaani. Egaa appilikeeshinicha open akkuma jettaniin appilikeeshiniin kun appilikeeshinii haaraadha. Namoonni hedduun hin buufanne isinis dafaatii buufadhaa itti fayyadamaa jedha. Egaa yoo keessan haala kanaan isinii fida Ororo English to afaan Oromoo Dictionary isin jedha. Egaa jalqaba yeroo keessan anis amma haaraa waan banaa jiruuf jechuudha. Egaa jalqaba yeroo keessan haala kanaan isinii fida akkuma agartan as biratti Ororo Dictionary jedhee jala kanarratti yaadannoo isaa Hiilee Fidaa Sheek Bakrii Saaphaloo Onismoos Nasiib jedhee maqaawwan gootota Oromoo asirratti yaadannoo isaaniitiif akka hojjete abbaan appilikeeshinii kana yookiin Orosoft Teknooloojiin barreessee jira jechuudha. Egaa isin isa tole jedhu kana si'a tokko tuqxanii bira kuttanii jechuudha. Egaa akkuma bira dabartanii akkuma agartan kallattiidhaan gama keessaan asiinsee jira. Asirratti akkuma agartan jechoota afaan Ingilishii tartiiba qubeetiin naaf kaa'ee jira jechuudha. Isin as keessa jecha afaan Ingiliffaa kan feetan search gootanii gubbaa kanarratti iddoo kanarratti iddoo search jedhu kanarratti barreessitanii search gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa jecha isin dhibe kamiisayyuu karaa baay'ee salphaa ta'een gara afaan keessanii hiikachuu ni dandeessanii. Akkuma agartan jechuun hedduudha, akkaan hedduudha, jechoota 50,000 ol qaba jedhama jechuudha appilikeeshiniin kun. Egaa akkuma agartan appilikeeshinii baay'ee namatti toludha. Haalli interfeesii yookiin fuulli isaatis kan baay'ee namatti toludha. Asirratti jecha afaan Ingilishii feetan barreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenya afaan jecha kana keessa yoo seenee jedhe akkuma agartan taankas jedheen barreessee hiikaa isaa gubbaa kanatti taankas jala irratti afaan Oromootiin galata jedhee haala kanaan naaf fide jechuudha. Egaa isin jecha feetan jecha isin dhibe jecha appilikeeshinii yookiin dictionary biroo irraa dhabdan asirraa hin dhabdan waan ta'eef asirratti seentanii search gochuu dandeessanii. Egaa gara harka mirgaa kanarratti iddoo Oromoo to English jedhu kanarra seentanii ammoo jecha afaan Oromoo tokko gama afaan Ingiliffaa hiikachuu feetanii jettan jecha feetan san asirratti search gootaniitaniin gama afaan Ingilishii hiikachuu ni dandeessanii. Akkuma agartan asirratti akkuma afaan Ingilishaa san afaan Ingilizii san afaan Oromootis hedduutu jira tartiiba qubeetiin waan jiruuf afaan feetan search gootanii gama afaan Ingiliffaa hiikachuu ni dandeessanii. Egaa kabajamtoota maatiiwwan YouTube channel Sukab appilikeeshiniin guyyaa har'aa isinii qadee dhufe kana ture. Appilikeeshinii kana akka jaalattan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isin tole viidiyoo kana like gochuudhaan na jajjabeessa isin jedha. Wanti isin hin galle akkasumas wanti akka isiniif hojjedhu wanti isin rakkisee jiraate kamiisayyuu koomentii irratti naaf barreessaa isiniif deebisa jechuudha. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa isinii qadee dhufe kana ture. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Bye bye.